diidame shan irratti niin fuudha wanni niin jeef nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi isa wasallam. amata diidame shanii fuudhe. Isa amata diidame shaniitu fuudhe. Tanaafinanis amata diidame shan irratti fuudhuun qaba sunnaa godhadhee amata diidame shan irra niin fuudhatanii jeessan fuudheetiin jira ammallee haadha ilmaan kiyyaati alhamdulillah. Wah, masha Allah, masha Allah. Waan ajaa'ibaati. Hedduu takka galatoon. Gaafii itti aantu. Hamzaan gaafa Jarman dhaqu makiinaa takkaatu kannamee fi jaan. Makiinaa san Hamzaan amma eessa akka kaa'een beeynu nu gaafadhuu jaan. Hamzaan makiinaa san eessa jiru? Wallahi waan kanatti jabaadha maaliif jennaan osoo waan khayrii kana tana facaasanii bareedaadha makiinaa kannamee fi faa osoo facaasanii hedduu waan nama gammachiisaati makiinaan naaf hin kannamne ana Hamzaa biraatiin sa'ani makiinaan naaf hin kannamne dhugaa. Makiinaan siif hin kannamne oduu biraatu dhagee bas. Oduu biraatu. Mee gaafiin itti aantu Hamzaa fi jaalaltii siif maali jetti? Mee jaalaltii siif maali? Jaalaltii anaaf jiruudha. Jiruudha hoggantuu. Jaalaltii siif jiruudha. Hayyee. Jiruudha jechuun kiyya fakkeenyaaf osoonii fi jaalaltii jiraachuu baatte samiin dachii irratti hin roobdu. Osoonii fi jaalaltii jiraachuu baate dachiin hin magarsitu. Osoonii fi jaalaltii jiraachuu baate ummaan tiyyaa fi ummaan teetiis nuuf hin rifattu. Siigalee nuti uumaa dalaguu hin dandeenye ilma keenya jedhanii nu raffisanii nu kaasanii jaalala keessa guddanne jechuu nurraan tuqamin nurraan miidhamin nuun jechaa nurraan boohin yoo nuti beekne nu daran rakkachaa. Jireenyi kun jaalala namni jireenya hin arkin jaalalan namni jaalalan arkin jireenya nagarree jechuudha. Lakkuma je'uun namni kuni lafaa ka'ee jireenya jaalalaa kan biraa seenuu fedha. Jaalala gartee sanachi seenuu barbaada siigalee. Kanaaf jaalalti paartii hedduu qabdi. Jaalalti paartii hedduu qabdi. Jaalalti anaaf jireenya guutumaan guututti. Wah, mashallah. Warri komentii obsa, way waachuu jirtanii na obsa isiniifin baasa gaafii teessan gaafii xiyyaa bitadhu. Okay, Hamzaan haadha mana isaa hangam takka jaalataa jetti gaafin itti aantu. Wallahi ana haadha mana xiyyaa kiiloodhaan immoo litiraan immoo mitiraan jechuun hagaan dhalaa biraa hiyyannetti hin jaalladhu. Maaliin akkan qiyaasuun beeku haga oksijiinni jiruun jaaladha bakka oksijiinni haga samiif dachiitu jiru. Mashallah, mashallah. Warri fuudhin jedhinaafidha. Galatam. Gaafin itti aantu Hamzaan osoo haadha manaa hin fuudhin dura jaalala akkam dabarsuu ture. Jaalalti yoo bultii dura tolti moo eefa bultitti seenan toltii jetti gaafin. Gaafii tana baga na gaafatte silaa na gaafachuu baattee sittiin haaraa'u. Jaalaltii bultii duraa dhugaadha nama hunda ni qabdi. Fakkeenyaaf intala bareedduu qalloo magaalaa tokko hoggaa garte ijjisuma feeti jechuun fakkeenyaaf amma nama bareedu namni hundi ni jaalata. Wanni san jaalala osoo hin tahin jaalala jechuun nama tokko jaalala dhugaati jechuun nama tokko yoo sagalee isaan dhageenye guyyaa si dhukkuba yoonii fi isan agarree namni hundi si aarsa yoonii fi isan dubbisne guyyaan kee siif hin ifu siigalee. Wanni ammoo fuudha duraa san jaalala osoo hin ta'in fedhiidhaan wal keessa guutamtee jirti. Yeroo takkaa jira yeroo gartee shabaabni kun irra dabaru. Yeroo silaa bareedduun hundi teetuma taate. Bareedduun hundi teetuma taate gartee. Yeroo akka amma nuti jirru kana. Ani beeku gaasan isinii beeka isinii murteeffata abbaa. Nuti gaafa keenyaa san waraqaa faa walii barreessaniititi loovii faa rakkaasanii waraqaa walii barreessanii loovii faa rakkaasanii akkana qalama jidduu godhanii asiin M gootee achiin L faa gootee poostaa walii ergu turan beektaa.
صح Gaafa keessanii tun ammoo muuxattee viidiyoo wallaalaa waliin haasofitanii ani tana na agarree tan ammoo jaalaltii eega fuudhanii dhugaa rabbiin isinii hima. Wallahi namni jiruufiitti jaalala jee jiruufiitti taphachuu miti. Jaalaltii eega fuudhanii bakka. واو Ma'anaa jaalalaa eega fuutanii isinii gala. Ammaas wanni inni isinii dhaamu nama jaalattan malee hin fuudhinaa jaalala san dandhamuudha. قريس إن شاء الله Nama jaalattan malee fakkeenyaaf namni gari ka Ameerikaa fuudhuu jira dhiiraan isinii hima. Ka Awustiraaliyaa fuudhuu jira dhalaa miti. Wallahi dhugaa صح والله والله دقيقة دبي ده دبده dhalaan gari ta Ameerikaa yeromtuu jira. Ta Awustiraaliyaa Kanaadaa yeromtuu jira. Tana osoo hin ta'in nama jaalattu wajji gaafa wal harkatte qulfii banti adeeroo. صح Musbaaraaniin qulfii bana yoo itti mataa if dhukkubsita. Tanaaf أكيد jireenya kee nama jaalattutti malee hin heerumin. Abbaa keetiitu si dirqaa mar jalaa badi adeeroo naasii hima. Michoos naasii hima dhagayi. Abbaan kee mucaa adeera keetii ka Ameerikaa yoo si kannuu fadhe jalaa badi didi. Diyaasporaa mataan irraa dhume si kannuu fadhaami jalaa didi. Si galee? والله دبي دقيقة خايفي والله لكي أما هاوان فان انت لا تكشف بريدو فنيان كبدو كبانان تنتا دياسبوراتي أجتة جخيس سيغلي جارسا بيا فرنجي خنو أنا جرا جارسا بيا فرنجي خيستي منا غرتي كمارا خيست لكاي حمالة تريخاناتو تو Michoo qacalee haadha jalaa gabbu'ee fuudha. Hin beekan isaan doolaarumaa fi yuuroo dhalaalan malee. As fidee jiruu isiitti busheesse jechuudha. Osoo guyyaa tokkorraa haifannee ilmoo irraa dhala jechuudha. Osoo isiin guyyaa tokkorraa haifannee garte akkuma as fideetti osoo baasaboora isiin hin fudhanne ilmoo hoojeetti kanna. والله دقيقة تنا سرت Kanaafuu شمرن كين haawwan shamarran keessan azaaban naqinaa ijoollee teessan azaaban naqinaa nama jaalattu wajji walii kannaa nama jaalattu san ammoo hariifa ta'e abbaanis gurbaa intala isaa jaalate baatii 3-4 riisarchii irra geggeessuu qaba kanuma wal jaalatan hindi miti abbaa wal jaalatan jetteetti sittiin kanneen baatii 3-4 mucaa intalatee fuudhuu deemu kana riisarchii guddaa saayiba ta'in irra geggeessi. Hai bar nama ija lama qabu kan nu deemtaa barbaadu nama miila lama qabu nama gurra lama qabu nama guddaa sammuu qabu. Kannaa miti bar. كوكا يراو كيستيلا أكيد Aadaa fokkottuu keessa ammas aadaa Oromoo keessa jirtu gabbara jaanii karaa lafa teenya karaa lafa Oromoo Arsii teenyaa tana maallaqa nu guddisan jaanii beektaa dhaamsi kiyya shamarraniif. Osoo maallaqa eeggatanii adeeroo arriin jalaa gubbaan isinitti hin beeyne yeruma. Kuni dhaamsa kiyya dhaamsa obbolummaati. قريسي تشلو Kita tewa kama kada kami berarti dabra. Dabre. Oke, galat dabre. Gama mana murtii gurraachatti achi dabaluu deemna. Mee Hamzaan mana murtii gurraachaa maaliif banuu danda'e yookiin immoo maaliif bane akkamiin banuu danda'e jetti gaafiin akka ibsanu gootuuf jechuudha. Maaliif akka baname? Mana murtii gurraachaa ana qofaanii miti kan gad dhaabbate namni irra guddaa waan mataa kiyya qofaan gad dhaabbatee itti fakkaata. Ulamaa hedduu duuba jira. Ustaazota hedduu duuba jira. Namootan hisaaban qabne gurguddaa duuba jira jechuudha. Ani irratti haa dhiyeessu malee namootan hedduu duuba jira warra gartee baagiraawandii jiru. Eega wanni kun baname wallahi Faateelee binti Islaam malee uummanni biraa hafuura fudhatee jira. Nin beeka. Manni murtii gurraachaa mataa kiyyaanii miti kan hin deemu. Waaniin ammas gartee godhu kana maqaa rabbiitiin isinii kakadda. Rabbii amma hafuura kiyyaa harkaa qabu kana. Niira lama namarran kaayu. Ani zulmiin jaaladhu mataa kiyyaaf ifiif akka Hamzaa Shee Jaabiritti waan zulmii jedhan hin jaaladhu. Namarrallee kaayuu hin jaaladhu.
nama namarra kaayullee hin fadhu. Tanaaf waan namni hin qabne takkaa namarra kaayin beeku. Warroowwanii mana murtii gurraachaa irratti dhiheesse hunda isaaniitu ragaa fi koonfidensii dhibbarraa kumaa wajjin dhiheessa hoggaan dhiheessu. Mana murtii gurraachaa kaniin dhiheessee fi kaniin hin dhiheessin kaduubaaniif sirreesse meeqa? Sa. Wallahi dhugaa feeti. Amma warra gartee natti dawwalan biyya adda addarraa. Biyyootan Faranjii, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, biyyootan adda addarraa akkana rakkoo kanaa bu'e. Rakkoo sanniin dawwala. Dura dursoo abbichi natti himee fi miti kaniin mana murtii gurraacha irratti dhiyeessu. Niin dawwala dura. Abbicha badiisan qabu niin dubbisa. Wanni kanaan jirti. Wanni kanaan jirti. Yoo jiraatte. Namni hoggaana wajji haasa'ummaas if eeggataa haasa'u. Maaliif jennaan otomaatikaalii yeroo inni haasa'u sagaleen isaanii waraabamti. Haaduu hin danda'u. Abbaan fedhe bilbiluma kiyyaa'u kun aadaa bilbila kiyyaati. Bilbilli kiyya hoggaa namni na dawwale otomaatikaalii waraabbachaa jira osoo nan hin ajajne. Gaafaan istiidiyoo keessa jiru immoo high quality 8K waraaba. 8K beektaa? 4K miti. Tanaaf namni if eeggataa na wajji haasawa. Yoo wanni san jiraatte tolchaa abshirni tolchina. Namoota meeqaatu waan sanirraa deebi'ee waan sanirraa harka kana. Manni murtii gurraacha alaa kulli haalati warra gartee salaamtaa dhaabee deemees ni jira beektaa? Salaamtaa dhaabee firraa kutees ittiin deebinuu jeeqa. Warra manguddoo yaammatee amma istoop irraa taanees ni jira manguddoodhaan. Tokko dhufeetiti saati jinni soo wajji dalagaa hinaan jee waan uummata kanaa isaa fidda. Siigalee wanni isaan godhan osoon ittiin daballeen fidaaf jechuudha. Obboleessuma saafaan naa'ima isuma tanuma faatu jira. Manni murtii gurraachaa Hamzaa qofaa miti. Kun waan gartee guruppiidhaan godhamaa jiru jechuudha. Guruppii ulamaa hin deeggaramtee ustaazotaan akkasumatti ummatoowwan gurguddaa tana. Hamza hanga ammatti mana murtii gurraacha irratti tilmaaman hanga nama meeqaatu dhiyaate? Gabaabsitee yeroo nu himtu. Mana murtii gurraachaa irratti namni dhiyaatee kaduubaan dhiyaate lakkoofsan qabu. Ka ammoo gubbaan dhiyaate nama 5 jaanii ta'an fakkaata 4 tooruma kana. Galatoon. Okay, gaafiin ammas oduun dhageesse Hamzaan chaanala TV banuu deemaa jechuun dhagee hangam takka dhugaadha dubbiin tunu. Yaa tun waan ana miti ummata gartee gurguddaatu waan kana godhuu deema. Anammoo achirratti gartee akka iditaraa yookaanuu gartee irraa waan kana achirraa dabarsuutiin ta'a malee waan mataa kiyyaatii miti jechuu fadheetu. Waan majiru yaa kun dhugaa. Atumaanuu akka gaafa baname akka dalagaa naaf inni tochi keessaa asumaanis gaafadha. Inshallah. Abshir seefiin kanna abshir habibi. Koomantiin hanga arraa si kennamte keessaa koomantiin akkaan si arsiti koomantii maal jettu? Koomantiin haga arraan akkaan namte keessaa koomantiin na arsite. Koomantii wallahi hedduudha takkaa fi lama jee himuu hin danda'u. Ani gaa waa'ee koomantii irraa ona gaafatte sila kitaaba 304 siifiin godha beektaa. Waan lakkaa'ee fixuu danda'uu miti jechuu fadheeti. Tahaalaan na aarsite garuu tahaalaan na aarsite ta keessatti guyya tokko abbaa kiyya tuqee akka malee mataa na dhukkubsite wanni sani silaa gurbaa san bira jiraadde tikeetumaan muraaf waan biraan godhu. Wallahi hedduu nama mudata wanne kana namni keenya hin hubatu. Yaa ani Hamzaan sooshaal miidiyaatii fi Hamzaan riyaal laayivii garaagarummaan isaa maali akkasumas tokkummaan isaa maali? Hamzaan sooshaal miidiyaadha. Hamzuma laayivii Hamzuma gartee riyaal laayivii tiyya keessa an kanuma kalaas. Kanuma kabiraatii miti sooshaal miidiyaa irratti
namni hoggaanii fi achi na arku nama guddaa furdaa dullacha dheeraa ammoo ani nama gartee dheerinaanis dheeraati miti gabaabaanis gabaabinaati miti nama walakkaa kiiloo 64 nama yoo ce'e gartee jechuun baabura dura bahuu danda'u haa utaalee xiyyaaraa alaa kulli haalati an tokkuma. Galatoomi. Hamza haadha manaa tante gaafa dura wal bartan Hamzaatu gaafii jaalalaa dura dhiyeesseef moo haadha manaa ta'eetu siif dhiyeesse akkamiin wal bartan jettee? Anaa dhiyeesseef. Akkamiin wal bartan mee siifi haati manaa ta'e? Naafi haati manaa kiyya aksiidan akkatti wal barree. Wal barree jechuun gaamee gaafii tana maaliif na gaafachuun barbaachisa? Maaliif na gaafachuun jechuun akkuma nama kaanii akkuma namni kaan wal baru. Zalama ajaa'ibaati. Ayyee firii gaafii ta'e. Wal barree hoggaa wal barru daariktiin gaafadheen jaalalaan dhiyeesseef si jaaladheen jeeni torbaan lamani haasofne warra isaaniitiin dhaqe bakka wanni biraan jirtu. Sanboota yaa jechuun amma keessa subiinsi haasa afaan jenneen kaa subiinsi haasaa akkamii bilbila kaa yeroo subiitiin haasaa afaa obboleettii islaamaa gartee hin jenneen amma warra gariitu hasubiinsa laanne barra hasubiinsa laanne. Leiliin salaanne faada bar amma witiriin leiliin salaatu deemaati xiqqoo booda walitti deebina magaalaa biraa seenuu deema bar. Waan akkasiin goone ani daarektiidhaan je'eeni gaafadhee naa taate achi booda akka mistiraatti faamilii sii keessa nama waa xiqqootti himee beekanii. Booda karaa gartee dubbii dhugoomsuutti ichi yaane jechuudha. Waaw. Hedduu takka galatoom. Hamzaa mee TikTok gubbaa namni ati akkaan jibbitu yookiin haalaan itti aartu ni jira? Ni jira. Intala takka tan gartee alaabaa Israa'el qabattee alaabaa Israa'el qabattee ala dammi ala diinii jettee kana itti san onnee tara dhagubdi hoggaan arge wallahi namni akka isii onneeti yana gubu hin jiru. Ala ahdi ala diinii nama isii irratti waa geggeesse hunda loobiintu kaafan maaliif jennaan namni TikTok isaan aarsu kaniin alaan jibbu isii sani. Galatoom. Hamzaan TikTok gubbaa eenyu akkaan dinqisiifatta? Dhiira ta'ee dhala isaa ta'u namni hedduu dinqisiifattu yookiin dandeettii chaalenjii godhuu qaba jettee bakka kan ta'u ni jira. Ni jira. Eenyu? Tokkoffaa irratti tiriliyoon maan nama jaaniiniitu jira. Nama faranjiiti. Akkaan dhageenyaayyee. Barbaaddee ni harkatta jechuun gorsi inni sii kannu gorsa dhugaa akkana si gabbu taphan beekunni dhiisi siin jaa wadalummaa dhiisi siin jaa dalagadhu gabbu'i maallaqa kee maarree dheettee hin israafin jechuun nama dhugaa namatti himu faranjii keessaa isa saniin haalaan dinqisiifadha. Irra guddaa TikTok wallahi ummata waa'ee saayikooloojii haasa'u kana jalaan deema waan isaanii hedduu dasna jaa beektaa TikTok kun waan rikomandir jaaniin qaba. Fakkeenyaaf amma yoonii fi viidiyoo takka irra dhaabbattee daqiiqa 30 wal jala laaltee TikTok waan akkasii qofa sii fida. Yoo immoo daqiiqa 3 fi 4 wal jala
intala gartee qullaa kana godhattu laalte wooma akkasii sii fida TikTok. Sa. Tanaaf wanni inni naa fidu warra gartee motivation speakeroota warra kanaan naa fida. Warra gartee gorsa fa'aa godhuu warra kanaan naa fida warra akkasiitiin deeggaran. Waa hedduu takka galatu.